Hayyee akkam jirtu nagaa keessanii Ayyaantuu Gabbisaa jedhama. Laftan jiraadhu magaalaa Guelph, Ontario dha. Anis kanan hojjedhu hojii fayyaarran jira garuu karaa gara biraatiin immoo waajjira community keenya keessatti qooda guddaadhaan fudhachaa jira. Innis maanni hojjettanii biyya keessatti dhaabbata NGO dhaabetan jira. NGO'n kuni Abdii Guddinaa Charity Organization jedhamee moggaafamee jira. Kan inni itti ran gochaa jiru immoo Bishooftuu irratti haala adda addaa qabna. Ijoollee kana gargaaruudhaaf maal gochaa jirta akkamitti gargaarta yoo jettanii waggaa waggaatti wayyaa fichisiiseetanii wayyaa faa gurguruudhaan waan tokko gochuudhaan ijoolleen kun ijoollee baqattootaati. Harorirraa, Direedaawaarraa, Booranarraa, Somaaleerraa warra dhufanidha kan jiran abbaaf haadhan qabanii kan nyaatan hin jiranii mana barumsaa dhaqanii warra mana barumsaaf hatta uqqisaa nyaata malee dhukkubsatanii mana yaala galan baay'eetu jiru. Ijoollee kana gargaaraadha jirra 540 amma harkaa qabna. Ijoolleen 1,000 immoo waiting list irra jiru. Ijoollee kana daraanuu birmadhaas niin jechuun barbaada. Karaa adda addaatiin ofii kootiin kanan carraaqee gargaaraa jira. Uummanni koomona bukkee dhaabbate ijoollee kana akka gargaaru natti mul'achaa jira. Mootummaarraa ayyamaa baaseera. Ayyamaan kun immoo operational agreementidha. Innis Oromiyaa keessa socho'ee hojjechuu nan danda'a. Iddoo hundumaa irratti ayyamaa kanaan qaba. Garuu humnaan nuun dabalanii jarri isa kennamu akkatti kennan itti baafanne irraa galata Waaqayyo. Amma daraanuu bira dhaabadhaanis niin jechuu barbaada. Yeroon waa gurguru hojii dhabee miti hojii nan qaba hojii mootummaan hojjedha mindaa gaariin argadha. Garuu ijoollee sana gargaaruuf nan gahu. Of gargaariin ijoollee kana gargaaruu barbaadetan huccuu gurguraa fi horiin asirraa argamte akka jirtutti biyyatti ergamti. Dabtara bitaa, baakpaakii bitaa, yuunifoormii bitaa fi ijoolleen immoo guyyaatti al tokko akka nyaatan gochisiisaa jirra. Yoo ilaaluuf eessa jiru ijoolleen kun kan jedhamu yoo baruu barbaadanii Millennium High School and then ammas manita maarii gara biraa maskaaram kan jedhamu Bishooftuu keessa iddoo lamaa qabna. Bilbila siniifin kaa bilbila sana bilbiltanii quunnamuu dandeessu. Kan biyyaa Duwwaa 913 42 17 91 bilbiltan quunnamuu dandeessu. Kan biyya kanaa immoo 416 457 71 9 yoo kana bilbiltan nu argachuu dandeessu. Adaraa ijoollee kan horkatti inni isinaa ijoollee baay'een horkatti dhumaa'eera nu gargaaraan isin jedha uummata Oromootti kana dabarsaa. Isinis waan naaf hirtaniif galatooma.